Bismillah, maashaallah tabarakallah haadha ganaa maanuu ciree dalaguu ka'aa jira. Fuulli kee irriba akka hin beessa. Maashaallah tabarakallah ciree ajaa'ibaa ta'e haaluma salphaa ta'een kan hojjennu ta'a. Egaa laaqana ijoolleetiif illee guduunfuuf ni ta'a. Maashaallah haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Chaanala kanaaf haarawaa warri taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Egaa qulqullina kaameraatiif illee dhiifamarraan tana kaameraa duraanii wayii fayyadamaa jira. Sababa kaameraan kee diqqoona jala wanni diqqoon dhukkubsatee haga inni yaala deemutti ka duraanitti deebi'ee jira dhiifama isiniin jaa. Maashaallah tabaarakallaa. Salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota siimbootu bakkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkamii na bira bareedu alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa xiyaan sun har'aan tana ciree dalaguudha deema mokoroonii kana yeroo jalqabaatiif dalagaa. Baay'ee guddiidha. Agattiin tun kiiloo gimmaashni qarshii 400 biteessa. Gimmaashni isaa garuu mokoroonii noormaalaatiin miti akkana shagamee biyyoota alaa irraa jechuudha. Amma kallattii maan mokoroonii kana hiinni asitti nanna. Yoo akkanatti ilaalan diikooriin isaa hedduu bareeda. Dadhabnee immoo hojjannee immoo dadhabnee ilaalla jechuudha hordoftoota kiyya. Akkamiin isin dalagaan maal fakkaata? Afyaan keessanii qilleensi jireenyi akkamitti isin jira? Mee warri adaamaa jirtanii lakkoofsa tokko barreessaa isin hin jaa kunoo kana fakkaataa waan bareedu riivaanii fakkaata jechuudha. Wanni isa diizaayinii isaa baay'ee akka namatti tolaa ijatti gize ilaalanii har'ammoo gooneetiin dhandhamna tasa bitee meeshaa ijoollee waan akka viintoo maamaa bituu gizee ba'u argee jennaan bitee jechuudha. Laalaa hedduu takka bareeddi akkanatti shigii kiiloon illee jira gimmaashallee jira. Bishaan keenya dafee jira. Bishaan irra soogidii xiqqoo si buusaa kan ashawwaa qoricha hin qabanne kan booda gimmaasha waan ta'eef raamsuus wanta akka bu'aan qabutti godha. Itti aansuun haga mokoroonii keenya bilchaatu shunkurtii kana firfirillee cinaan hojjetu waan ta'eef maashina shunkurtiitti itti fayyadamu jechuudha. Suuguun maashina shunkurtii argan jiraata. Maashina shunkurtii itti gaatamee suuguun hojjetamu hedduu akkanatti tola. Akka ittoo lukkuusan jechuudha. Hedduu akka namatti tolee maashina itti gaakeetiin godhe kanaaf amma muddamillee waan ta'eef shunkurtii kana guutisee irraa dhiqee addaan dhiqesee akka maashiniif tolutti sirreessee qabeen kana sirreessee kana deemee jira. Saniin booda shawwu godhee dhufaa asitti timaatima irraa dhiqee muccisuu hin isallee daakuu jedhe jechuudha. Kanaaf irraa dhiqee qulqulleessee wanni isaa iji isaa kana keessaa babbaasee babbaqasee isallee daaka jechuudha. Hordoftoota kiyya shunkurtii daakee deebi'ee kun akkuma argitan kanaaf yooma isaan shawwu godhee dhufee jira. Maashaallah shunkurtiin xiqqoo waan taateef keessaayyuu mul'attu garuu gahaadha waan amma barbaade kanaafi. Kanaaf amma timaatima kan irraa dhiqee gizee 2-3 irraa lola'ee saniin booddee wanni isaa kana keessaa babbaasee isallee daakuuf deema jechuudha. Fagoon hedduu dafee daakuu edha. Egaa haga xumuraatti na waliin tura. Shaashambaa jedha hin dabbaraminaan isin hin jaa. Egaa yuutuuba kanarratti wanti gadhiisnu maraa wanti kun namni hin beekuu fi miti walumaa galatti hojii waan ta'eef yuutuuba kanarratti jechuudha. Hangama kiyya akkasitti dalagaa jira. Wannan dalagu kun wanta addaati miti. Anaaf hojii eega ta'ee carraa kanatti fayyadamee hojii hojjechuufi jechuudha. Kanaaf yuutuuba irratti namni waa dalagu hundi viidiyoon dhugaa dubbachuuf baay'ee dhugaa miti. Yuutuuba irratti sababbiin namni waan dhugaa yoo ta'e namni maaliif hojjeta jettanii hin yaadina. Namni tokko wanni yuutuuba irra namni hojjetu hunda dhugama siyaa. Diraamaalee garaagaraa amma namni duraan diraamaa ilaaluu jaallatammoo televezyiinaan amma yuutuuba irratti ilaaluu jaallatamee na hima. Televezyiinii irratti duraan akka addaatti diraamaa dhageeffannaa. Yaa diraamaa sunillee wanti kun jira jechuuf fakkeessanii dalagan. Yuutuubii irratti amma qilleensi yuutuubii irratti garuu namni ka dalaguuf diraamaa namni irraa haa baratu osoo hin taane yuutuubii irratti viidiyoon haanuu laallamuudha malee namni itti yaadee akka silaa miidiyaan babal'atee namni marti yoo itti dalagee mirga qabutti miidiyaa kanatti silaa wanta barnoota namaa kennu hedduu dalaguu ni danda'ama jechuudha. Akkuma duraanii sanitti duraan akkamitti das nama jedha diraamaa gizee ilaalan wanti sun ni jira ka jedhu dalagan. Amma garuu yuutuubii irratti namni hunduu ka dalagu na haa laallamuudha malee dhimma isaatii miti ergaan inni dabarsu jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu jedheeti yaadaan gama kiyya.
Wanti tokko maallaqa qofa osoo hin ta'in maddi maallaqa sanillee maali maallaqa tokko ana ofii kiyya maallaqa argadhee itti gammadu ifaajee kiyyaa yoo argadheedha. Ifaajeen kee maalirree kana hojjetuun ifaajeedha jechuullee dandeettan. Viidiyoo waraabuun editiin gochuun addatti ifaajee guddaadha. Garuu hin laallamu haa ta'uti maal jechuu barbaadeeti yuutuuba kanarratti namni hundi namni tokko kana hin beeku namni haa baratu jedhee namaaf yaadee cinqamee miti gadhiisu jechuudha. Viidiyoo ofiitiif jecha gadhiisa. Kanaaf anillee bakka isin hin beektaniif osoo hin ta'in ittiin haa bohaarsitanii anaaf waraanaan lamimoo hojiidha waan ta'eef dalagaa anaaf dalagaadha isin ittiin bohaartan. Akkana mokoronii irraa baaseen ture mokoronii irraa baasee dhimbiibe distii irra kaa'ee ture distiin ittiin bu'ata zayitii yookaan ooleetti godhadheetti jira akkuma argaa jirtan kana ibidda irratti yoo zayitiin dhiqoo'ee jira qullubbii dhiqishoota akkatu mana fixee jira natti fakkaate dhiqoo'ee arge sanillee sirriitti hin bulleessine dhiqishoomis goraddu godheetumaani natti tola hedduu natti tola zayitii danfatti qullubbii adii yoo naqee urgaan isaa waaw. Baay'ina tola jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa inni xiqqoo akkanatti wanni jedheen booda shunkurtii kana bakka lamatti qooduudhaaf deema. Addaan qoodee walakkaa isaa firfiriitiin dalaguudha. Walakkaa isaa immoo suugoo kan ittiin dalagaa jechuudha. Kanaaf bakka tokkotti hidhaatee salphamatti jechuudha. Kanaaf ammaan kana walakkaa isaa firfirraa godha. Haga shunkurtiin kun bilchaatu istoofii bakka natti tolu beeksisaan baay'ee bakkanatti qabbabdee natti dhiphatee jennaan alatti jedha malee kan harka tokkoon firfirii gidduumaan osoo viidiyoo kan dalagu kan itti qaladee gidduudha isa dalaga jechuudha. Kanaaf ammaan tana timaatiin sanillee asumatti gannatee maashinni qaama shunkurtii fidaate waan ta'eef keessa hin dhaqne kanatti qadaadeetini haga kunniin shunkurtiin kun bilchaatu timaatiin kana daakee dhufa jechuudha. Jidduumaan immoo firfirii sanillee istoof irratti ilaalaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sa'aatiin kun ganama. Egaa akkuma argitan kana shunkurtiin keenya bilchaatutti jira. Maashaallah tabaarakallaa ammaan tana barbaree itti goona suugoo baay'ee akka namatti tolu. Suugoo gizee hojjannu gizee hundamaan hojjannu yoo dhabni isaa keessaa bahiin suugoo namatti hin mi'aawu sirriitti bilchaate dhabni isaa keessaa miti jedhee osoo baate suugoon ni mi'aawa jechuudha. Kanaaf ammaan tana barbareen guddisuuf fal'aana lama qofa itti godha. Ijoolleen dhugaa dubbachuuf mee namni ijoolleef waa guduun fitan. Ijoolleen marumatu akka namooti qofa tokkana ofii kiyyaan suugoo wanta itti baate hin jaalatani. Mokoronii yoo godheef adii barbaadan adii isinii galee adii dhiqqishumes osoo namni godheef immoo adii sanillee adii san qofa jaalatti. Ijoolleen maal fakkaata hin beeku ani na ajaa'iba gizee tokko tokko. Mokoronii kan addatti affeeltanii yoo suugoo adda gootan isaan mokoronii adii san nyaatu jaalatan adii masa waan qabne san jechuudha. Kanaaf barbaree ittiin baay'isu isaanillee waan nyaanneef jecha asitti timaatima kana addaan qooda isallee walakkaa asitti irraa naqee walakkaa firfirii sanitti godha. Kunoo argaa jirtan jedheeti yaada hordoftoota kiyyaa namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan namoonni qamisii babbareeda barbaadan hiriyoota teessanii obboleeyyan teessanii shiitaaf shaarbii qamisii fi hijaaba walirratti jechuudha. Arafaaf ayyaana arafaatiif amma daddaftanii ordarii gochuu dandeettanii hawwata keessaniif illee darbannoo babbareeda amma dhufe isiniif ibsuu danda'a jechuudha. Yoo barbaadanii darbannoo irraa jalatti namoonni baay'een hawwataaf kan ta'u uffata akkamiiti baay'inaan hawwataaf baadiyyaa warra nagaafattan darbannootu bareeda darbannoon sunu ayina 3-2 jira. Babal'aa jira dhiphaa jira jechuudha. Kashaarbiin babal'aa santu bareeda yeroo baay'een ajajaan fichisiisa isa gabaa irra kan jiru garuu darbannoowwan hunduu dhiphaadha. Kajalaa normaaliin ta'a akkasumallee baatu shaarbiin garuu ni hanqata. Kanaafuu ajajaan isinii mursiisuu ni danda'a jechuudha. Irraa jalatti darbannoo furdaa ta'ee irraa jalatti kata ol fakkaata ta'e babal'aa hawwataa akka ta'u irraan dabalata kootii ajajuu fi dandeettanii. Egaa akkan isiniin ja'a afaaniin gara biraa deemee isin yaadachiisumaa fi namoonni na gaafatan hedduu waan jiraniif timaatima illee itti goonee jirra. Suugoon keenya maashaallah bilchaate ammaan tana meeshituu qabnu itti fayyadamne yookaan itti goonaa jechuudha. Egaa itti goonee geessinee yoo barbaanne akkana asitti gannannee waliin gahuu dandeenya. Ijoolleen akkasitti waan hin barbaanneef addumatti fayyadamne jechuudha. Garuu akkasitti illee bareedaadha. Ammaan tana ashaboo itti goona. Ashaboo eegas immoo meeshituu mana qabnu jiraatti goona. Ashaboonni kooti xiqqaate meeshituu mana fixee jira dhugaa dubbachuuf. Ammaan tana mootu kororimmaa waan akka absuuda gurraachaa walumaa galatti meeshituu waxii fixee jira. Gaaf tokko inshaallattuma yaade kawxii adillee kawxii diimallee qimamii hundaayyuu natti tole isiniif gizee ofii kiyyaa qopheeffadhu isinii waraaba. Garuu mana baheetuma magaalaa deemuun sammuu kana hedduu na cimisiisutti jira. Yaa gabaalleen akka gaariitti hin banamne har'arraa eegaleeti. Har'aayyuu dawwalee bakka waan tokko fuudhu hin seenne jarri.
saniif hin baane jechuu barbaadeeti. Ammaan tana inni itti godhe kinoorim itti godhe amma daqiiqa 5 takkatti qada daqiiqa 9 booda irraa baasa jechuudha. Hordoftoota kiyya jiddumaan walitti dachaana. Haga suugoon kun bilchaatu waan tokko si yaadachiisa. Isin ammallee haga xumuraatti na waliin toora shaashambaa jedha ittiin bohara kallattiimaan suugoon haga bilchaatu walitti deebina hanga si oguu isin geessa. Egaa hordoftoota kiyya meeshaalee mana keessaa namoonni barbaadan kallattiidhaan jechuudha biyya keessa biyya alaa bakka barbaadan jiraatanii maatii keessan sarpiraayizii gochuu yoo barbaadan kunoo isiniif jira jechuudha. Eenyutu isiniif jira? Ani Simbootuuf isiniif jira. Meeshaalee babbareedaa meeshaa mana keessaa firaasha irra ta'ee majalisa irra ta'ee meeshaa mana keessa irra ta'ee meeshaa kamuu na biratanii argattanii lakkoofsa kiyya kunoo asirraa fudhachuudhaan karaa waasaappiitiin heloo jedha maatii keessan sarpiraayiziin godha isiniin jira. Yoo barbaadan ofii keessanillee jechuu dandeettan namoonni biyya fagoo ani geessuu hin danda'u garuu meeshaa haala bareedaa ta'een isinii kan dalagamullee dalagsiisee kan bitamullee bitee isinii qopheessa maatiin keessan dhufanii fudhatan jechuudha. Yoo kaluu ta'e immoo anumti makiinaa wacii keessanii yookaan baasii keessaniin isiniif geessuu danda'a. Kanaaf hin dagatinaa lakkoofsa kun asirraa fudhaa karaa waasaappiitiin koottaa heloo jedhaa waan barbaadan ordarii godhaaf meeshaa farniicharallee dabalatee jechuudha. Walumaa galatti waan barbaadan kama onlaayinii kanarraan ajajattanii mana keessanitti galfachuu keessan taasifachuu dandeettan jechuudha. Egaa maal eeddarree chaanaala kana warri sabskraayibiin godhin sabskraayibii godhaa wanni takka akkasiin hin dabarre wanni asirratti gadhiisu hunduu egaa yoo fedha keessan ta'e mana keessan isinii galuu danda'a jechuudha. Warri dhageeffattan ulfaadhaa galatooma. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana kunoo mokorooniin keenya dhimbiibnee jirra. Akkuma argitan dura dhimbiibame turee jira jechuudha. Kanaaf suugoon keenyallee qophii ta'ee jira. Ammaan tana qophii taasisnee kan ijoollee guduunfinee kaan immootu gara ciree keenyaa dhiyeessinaa jechuudha. Agartanii suugoon kun hedduu bishaan xuuxatee jira. Kanaaf yookaan namatti hin tolan akkanatti tola suugoon ammaan tana irraa funee waliin gennee dachaan. Waaw maashaallah tabarakallah kun akkuma argitan kana kana qophii godhee jira. Ijoollee akkanatti distii ani yeroo baay'ee ijoolleef ta'uu baate ijoolleef irraa qoodee yookaan kaawwan distii keessa waliin ga'ee akkasii fayyadamuu natti tola. Garuu haala kanaan illee fayyadamuu dandeessanii as biratti yoo barbaadan abukaadoo biraan gootanii hojjettan waaw isiniin jaa maashaallah tabarakallah hedduu bareedaa dhandhamee ilaalle garuu akkanatti olaalan akkamitti akka bareedu diikoorii baree ajaa'ibaati ijoolleen hedduu itti gammaddi. Onni isaanii jechuudha. Yaada isaanii immoo yoo isaan dhufanii kan gaafadhu ta'a ni mi'aawa hin mi'aawu kan jedhu yeroo jalqabaatti dalagee waan ta'eef isa kana egaa hundumaafuu kana fakkaata laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatina haa nyaannu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Egaa warri feetanii jaalattanii daqiiqaa 10 kana waliin ta'uun hundi keessan galata qabdanii ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Egaa hamtuun isin hin tuqini keeriin immoo isin hin darbini isin jecha viidiyoon kee kaarraa kana goolabameeti jira. Viidiyoo biraatiin inshaallah rabbi jedhe walitti deebina hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa tura. Kunoo keekiin ni jira ture keekii fi isa cinaan godheef ijoolleen baay'ee nyaattu kana fakkaata laayik tuqaa baay'ee.